Ashaba harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya. Bakka jirtan maratti nageenyi Oromummaa isin waliin haa jiraatu isiniin jechaadha. Qophii har'aaf qabnu jalatti keessummoota baay'ee qabadhee dhiyaadheetan jira. Keessummoonni keenya magaalaa Siyaatil irraa Aadde Margituu Argootii fi akkasumatti Obbo Gammadaa Boruu yoo ta'an, Edmonton Ontario irraa Obbo Dhaabaa Galataatii akkasumatti Ottawa Ontario irraa Obbo Maamal Labuuti. Egaa keessummoota keenya waamicha keenya kan yeroo gabaabaa keessatti isinii goone kana ulfeessanii nu argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaadha. Addaan tana innaanii fi marii irraa tana bannu waa lamaatu na keessa deddeebi'e. Kunis gar tokkoon gadda, gar tokkoon ammoo gammachuudha. Gammachuun kan koo addaan tana uummanni Oromoodha. Kan kaleessa hawwi hagana hin jedhamne, amantaa hagana hin jedhamne, qabsoo teenya fuunee ilmaan keenya irraan geehannee jirra. Kana booda ilmaan keenyatti dabarsinee jirra. Ilmaan keenya fuudhaniiti. Dhumaatii kaleessa dhumaafii turre, laffaatii kaleessa laffaafii baane mara nurraa baadhatanii. Galmaan gahuudhaaf baga kanaan nu gahe jedhee uummanni keenya kan gammadeessan har'aan tana garuu otuu hin fagaatin, otuu tibban bahin, otuu karaan eegalin ilmaan keenya kan jennuun san nu afaan garagalanii hojjaa diinni kaleessa nurratti raawwachaa ture ofumaa deebisanii Oromoo irratti raawwachuun eegaluun kuni kan na gammachiise otoo fagoo hin deemin yeroon firraa arkuu keenya kanaatu na gammachiisa. Kan gaddaa kanuma keessatti akkaan tuqetti bara lama dura yeroonii fi gammachuun san akkasittii fi lilbeensanii fi uummanni Oromoodhaa harka wal qabatee gammade san. Wanti hiriira jedhamu balaaleffannaa wanni jedhamu dhumatte jedheeti namu alaabaa isaatis mana galee kaanis uffata isaatis walitti maree. Kana booda dimokiraasii Oromiyaa jedheetti abdachaa ture. Har'aan tana abdii san hawwii santu dukkanaa waan nutti dhufaa jira. Egaa kanumarra jechuudhaan yeroo ammaan tana qabbanaa Ameerikaa bitaatii fi Kanaadaa keessa jirtu tun otoonii fi if duuba hin deebifne akkuma kaleessa mootummaa wayyaanee irratti hiriira bahaa turretti har'aas mootummaadhaan jedhanii magaalota baay'ee keessatti Oromoon hiriira bahuudhaaf saganteeffattee jirti. Magaalota baay'ee keessatti hiriirri kun qophaa'aa jira. Magaalaa Toronto, Ottawa, Toronto hoggaan jedhu naannoo isii kan akka Kitchenerii fi Hamilton dabalata. Magaalaa Seattle, Chicago, Minnesota, Edmonton fi akkasumatti Alberta magaalota adda addaa keessatti saganteeffamee jira. Guyyaanii fi hiriirri kun itti gaggeeffamu Februaarii takkaafuu gurraandhala 18 guyyaa 30 deemtu kana jecha. Mee warra fagoorraa hin eegala. Dura Aadde Margituudhaa fi Obbo Gammadaa. Akkumaan tuttuqetti imimmaan keenyaas qoree jira. Kana booda qorra keessaa hiriiran baanu jennee jira har'aan tana. Akkamiin asirra bakka tana gahuu dandeenya? Maali yaaddoo keessanii? Hiriira kana Siyaatilitti qindeessuudhaaf kan isin kakaase, kan isin dirqe maali? Mee Aadde Margituu dura sirraa hin eegala. Ladies first. Baay'ee galatoomaa warri ONN TV geggeessaa jirtanii waan affeertaniif. Akkuma qara jedhame sanii maaltu nu kakkaasee mootummaan amma biyya bulchaa jirtu mootummaa ta duraatiin adda taatee nutti hin dhufne tokkumaa yookaan immoo achirra caalaniiti argitee osuma bulchaan Oromoodhaa jedhamu namni du'aaru namni biyyarraa ari'amaaru ijoolleen iskuularraa baartu ijoollee Oromooti. Biyyuma Oromoo guutuu keessattuu
Gujiif Booranaaf Wallagga keessatti wanni deemaaru garaa nu nyaateetii waan kana qindeessuuf jalqabnee jechuudha warra hawwan waliin. Hayyee obbo Gammada. Tole jara keenya hundi keessanuu warri asirratti argamtan duraan dursee baga wal barannee baga wal agarree warri TV ONN'tis guyyaa kana nu affeertanii haala yeroo ammaa ummata keenya irratti deemaa jiru takkaafuu biyya keenya irratti deemaa jiru asirratti akka dabarfannu nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jaa. Kanatti aansee akkuma Margituun jette ummanni gaafiin ummata Oromoodha nama jijjiiruudha miti sistema jijjiiruudha malee mootummaan Itoophiyaadha nama jijjiire malee akkaataa itti duraan nama ajjeesaa ture san akkaataa itti nama hidhaa ture san takkollee wanni jijjiirame hin jiru. Nama hidhaa keessa jiru hidhaa baafne jedhanii nama hidhaa keessa jiru nama shan gabbaasaniiti nama 100 mana hidhatti guuraa jiran. Warreen gartee siyaasaa dhaabota siyaasaadhaa ala jiru hundaa'u alarraa gara biyyaa galchine jedhanii warra siyaasaadhaan hidhame mana hidhaa keessa jiru hunda baafne jedhanii haan gabbaasanii ol naqan mana hidhaa keessa yeroo irra hedduudha warra duraan hidhan caala. So kana qofaa miti barattoonni yuunivarsiitiitii fi haaskuul keessa jiran heddumminaan kaari'amaa jiru ilmaan Oromooti. Saboonni biraa takkaafu gartee warri biraa Oromoon ta'in nama 20 haga'u yoo isaan mana barumsaa keessaa ari'aman sanirraa mootummaan dubbata 70 fakkeenyaaf Haramaayaa yuunivarsiitii keessaa nama 72 ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii keessaa ari'ame sanirraa namni dubbatu hin jiru nama 27 Wallagga yuunivarsiitii keessaa ari'ame jedhee mootummaan sanirraa dubbataa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon nama dubbatuuf hin qabdu namni mootummaa kun nama jijjiire malee sistema isaa kaleessaa san hin jijjiirre akkuma kaleessa Boosayyoon jedhee gaafa duraa hundi keenya huu gammanneet kana booda protestii takkaafuu hiriira ni goona waan itti deebinee goonu seen haa ta'u malee uummanni keenya Gujii Boorana Wallagga guutumaan guututti hidhuu fi ajjeesan akka bineensallee bira kuttee jirti jechuudha. Kanaaf warreen achi keessaa bahee biyyoota ambaa keessa jirru ummata kanaaf sagalee ta'uu qabnaa mootummaan addunyaadhaa mootummaa san gargaaraa jiru akka isaan hin gargaarre ummata kanaaf akka sagalee ta'uu ummata kanaaf akka dhaabbatu iyyannoo teenya agarsiisuu fi hiriira kana qopheessina. Beessa obbo Mamallabu isinis magaalaa taa'umsa mootummaa Kanadaadhaa Ottawaarraahi mee ba'aan nurraa buuta jennee turre. Namni keenyaas kana booda dararaa hidhaa ajjechaan irraa dhaabbatte jennee turre. Kana bira dabree namoonni baay'een bilisoomne illee jedhanii turan. Garam deemaa jirra. Maaltu mee hiriira kana isin kakaase gaba keetiin? Aye Jalsayyoo akkasumas garbii warri ONN yeroo dheertuudhaaf yeroo keessan dabarsitanii hojii kana qindeessitan galatooman isin jechuu barbaada. Jaansoodhaan toomaadha. Dhuguma gaarii wanta akka waan nuti beekuu qabnutu jira. Uummanni Oromoo duraanis waan hin taane Oromoo irratti as dhiiban malee Oromoon sistemaani kan inni mormu. Sistema gaafa Teediroos fi Minilikiin haga har'atti nurratti fe'ame kana falmataa ture Oromoon. Har'allee gaafa dhufee Oromoon fudhatee jaansanii nutuu Oromoon fudhanneen jennee bara jarumaatu nuun jedhe. Jarri fudhatee jaani, jarri fudhatee kana keessatti hojii qabanii, hojii isaanii san geggeessuudhaaf, hojiin isaan qaban kan ammatti jiran kan. Jaraa fudhatee taraadhaa jaanii Oromoo afaan qabuudhaaf, Oromoo waan hin taane gammachiisuudhaaf.
taranyaadha Oromoon taraan tasaaniiti gaafa jedhan sanii teenyaa miti jechuudhiif kana jechuun badiin gara keenya jira. Jaarsayyoo akkuma ati jettetti uumatti waan hiriiraa kana itti deebina jechuudha keessumatti of garre maaliif waan hedduudhaan nu dagan gooftaan keenya Oromoos jaan ajjechaan mooyamuudhas jaan wanni isaan hin jiru. Inni kunis sammuu nu hate kanarratti of dagatuun keenyas ni jira. Haa ta'u malee warruma siistama san keessatti guddatee saniin dheengaamee leenjii bakka kana gaheetu aangoo qabate. Kana waan nuti moggaa teenyee isaan hin jenne waan hin taane isaanumaatu jedhe. Mallas jalatti ilmaan mallas ta'uu keenya isin irraanfatinaa jedhanii jiran. Kun tokko. Lama. Kilaashis kaafnee loluu ni beeknaa jedhanii jiran. Namni isaan lolaniin Oromoodha. So gaafa kanaa'uu Oromoon qabbanaa'ee waan jari nuun jeessan irras tankaarfatuu dadhabee tasee inni malee hiriirri kun kaarra eeguun irra ture miti. Yeroon isaa hedduun irraa ture. Har'ammoo siistamni sun haaraan bifa jijjiirratee nurratti deebi'e malee siistamni sun hin jijjiiramne. Isa san mormuudhaaf Oromoon kan kaane hiriirri kun hedduu ummanni Oromootis of keessa deebinee aangoo nama keenya qabate ka jennu kana of keessa keenya kalaalu nu godha. Warra alagaa isaanii wajjin oo biyya sanitti haalli tokko jijjiirame wajjin waaqindeeffanna jedhanillee yaadachiisuudhaaf ta'a. Bu'aa hedduu keessaa qaba. Deebi'ee immoo jara ni miidha. Oromoon nurratti hiriira baajanii isaanuu yaanne waan nu sobaa turaniif sobni kun nuuf tura jedhanii karaan sobaan irra dabran irra galuun nama dhibaa jedhanii. Sanii fi jarrinis nuti taajanii iyyan. Inni kun ta'uun ammoo isaanis ni naasisa. Kana gaa Oromoon siistama kana guutumaa guutuutti akka ofirraa jijjiirutti inni kun kan jalqabaati itti fufamuu dha'uu qaba. Warra biyya keessa jiruufis sagalee ta'a, hamilees ta'a. Nuufis immoo wal ijaaruu bakka dursanitti akka deebi'u akka of hin daganne nu dammassa. Saniifuu hiriirri kun barbaachisaadha. Siistama santu nurratti maayiree hidda nurratti baafatutti jira. Odoonii fi hidda lafa keessa inni gadi fageeffan isa kana karatti gochuudhaaf hiriira kanatti nu kaasee yeroo qabbanaa ta'e malee silaa kaalaa galanii miti. Kaalumattuu hafanii uummata keenya ka biyya keessa jiranulleedhaan dhumti dhumaa ka'a jedhanii akkuma duraatu dhuman san ka'a jechuun inni nurra ture. Haa ta'u ammoo isa sunitti deebama. Isa kanaatu nu kakaasee akka malee garaa keessatti Ayyee. Maayikiin kee xiqqoo rakkina qaba. Mee haga qixxeeffattu obbo Dhaabattiin deebi'a. Obbo Dhaaba Edmonton Albertaarra. Adaan tana kana wal qabatee labsiin haaraanis bahee jira. Labsiin kuni kan miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti nama maqaballeessiidhaan kan adabsiisu hidhaadhaan jabee paarlaamaa irratti raggaasifamee jira. Gara biraatiin ilmaan Oromoodhaa irratti gama lixaatti keessaafuu Booranaa fi Gujiis dabalate. Ummata irratti lolli banamee jira. Hidhattootaan wal dha'uun waanuma jiraati. Qaamni qawwee qabatee wal dhoyna jedhu wal dha'uun waan jiraati. Garuu ummata irraa kan dhagahaa jiru. Haadhotii irraa kan dhagahaa jiru. Jarri kun gaddeebanii daggala keessatti warra hidhatee osoo hin tahin dhufanii daa'imman ajjeesanii mana daa'imman irra gubaadha. Midhaan isaanii gubaadha. Buna isaanii gubaadha. Jalaa midhaan gahe jalaa ciranii ibiddatti kaayaatti jirani. Kanarraa kan ka'e ilmaan Oromoodhaa irraan ta'a. Bakkatti baqatu dhabe. Naannoo Benishaangul kan Oromoo ajjeesaa turtetti baqachaa jiru.
Gaambeellatti baqachaa jiru. Gara Suudaanitti baqachaa jiru. Akka Oromoo ifii keessallee as hin baqanne karaa itti cufanii olii gad deemuu hin dandeenye karaa irratti adabsaman. Maal diinummaan dila kana geesse ilmaan arraan tana kaleesse ilmaan abbaa gadaa jennee faarsines. Innaa deebanii gochaa suukannee isaa wayyaanee nu hin godhin kan ilmaan Oromoo irra godhuu eegalan. Namni Oromoodhaa maal godhuu qaba jettee yaadda? Galatoomi obbo Sayyoo ONN irratti nu afeeruu keetii fi akka yaada keenya kennannu haala amma biyya keessa jiruu fi gocha uummata keenya irratti deemaa jiru. Gochaa suukanneessaa akkasii kana diina irratti iyyuu namni tarkaanfiin fudhatu isaan garuu maalirraa ka'aniitu garanatti naanna'anii. Qabsoon kuni yeroo dheeraa uummanni Oromoo baroota 150 ol qabsaa'aa jira. Keessattuu immoo baroottan darban kana keessa waggaa 10 darban keessa qeerroon bifa haaraan of ijaaree mootummaa kana qabsoo bifa nagaatiin qabsoolee gara biraatiin karaa hidhannoo fi karaa siyaasaa daayasporaa keessatti deemu waliin walitti qindeeffate mootummaan kun jijjiiramuu qabaa jedhee aarsaa gurguddaa kaffale. Qeerroon, maanguddoon, qabsaa'onni bifa garaagaraatiin hidhatanii qabsaa'an aarsaa gurguddaa kaffalanii jechuudha. Guyyaan kun akka dhufuuf. Yeroo itti uummanni qabsoon kun karaa ittiin gara dimokiraasiitti tarkaanfatu ga'eeraa. Dimokiraasiitti ce'uu ni danda'a yeroo jedhamutti jarri kun nuti isini ceesisnaa jedhani jechuudha. Yeroo sanatti badiin guddaa ta'e eessarraati yeroo jedhamu badiin har'a uummata irratti deemaa jiru bakka inni irraa ka'ee bakka inni irraa maddee mootummaa kufaa jirutti nu ceesisuu danda'a jennee mootummaa waggaa 28 uummata ajjeesaa ture, hidhaa ture, dararaa ture, buqqaasaa ture, akka uummanni kun godaanu gochaa ture, dararaa adda addaa fi mana hidhaa adda addaatti uguree harka irraa muraa, miila irraa muraa, danfa keessa kaa'aa ture. Waanuma warri TPLF qofa godhan uummanni kaan garuu rakkatee akka godheetti ilaaluu tokko jira jechuudha. Dogoggorra achirraa madda. Gaafa ammaa mootummaan kun kufuuf jedhu yaadota lamatu turan. Yaadi lamaan turan kun maali? Walakkaan qabsaa'otaa mootummaan kun kufaa jira. Mootummaa kana keessaa warri ba'usi harki isaanii qulqulluu miti. Nu ceesisuu hin danda'an gara dimokiraasiitti. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa tokko ijaaramee mootummoonni biraallee ka'alaa itti ida'amanii haala kana kataajabanii fi ka gargaaran itti dabalamee mootummaan ce'umsaa tokko haa ijaaramu. Sana booda mootummaan uummata keessaa filamu biyyicha haa geggeessu ka jedhu ture. Yaada sanarratti wal ta'umsi hin turre. Hagi caaluu ijoolleen kun warri achi keessaa ka'anii tiim lammaa warri jedhaman kuni nu ceesisuu danda'u. Isaan mataan isaanii roorroo keessa turanii. Tiimiin kun immoo isaan keessattuu qabsaa'aa ture. Mootummaan sun diigamuurra mootummaan sun yoo diigame saba hunda miidhaa. Isaanuma keessaa humni jijjiirama kana deggeruu fi humni haala bilisummaa uummataa sabaaf sablammootaatti amanu haala dimokiraasii kanas ceesisuutti amanu nu gaggeessuu danda'a tiim lammaa ka jedhamu kuni jechuudhaan irra caalaan namaa yeroo isaan gadi ba'anii dubbatan akkuma sila atuu kaastee gooftaan keenya uummata keenyadha. Maddi bilisummaaf dimokiraasii sabboonummaadha. Dimokiraasii sabdaneessaa jabeessineetti fufnaa. Multinational Federationiin biyya kana keessa waraqaarra jiru kun seeratti yoo jijjiirame mirgi ummatootaa hundumaa ni kabajamaa. Biyyittiinis
gara dimokiraasiitti deemtii hiree mataa ishee mataan murteeffannaa uummatootaa ni mirkanaa'a jedhanii dubbachuu turan jechuudha. Kanarraa kaka'e uummanni dhugaatti fakkaateetu uummata kana jala hundumti keenyayyuu ni deeggarree jechuudha. Gaafa deeggarru hundumtuu qabsaa'onni hundi biyyatti deebi'anii, aktivistoonni hundi biyyatti deebi'anii biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuu qabnaa. Ummatoonni achi keessaa ba'an kun warri Ihaadig keessaa ba'an nu ceesisuu ni danda'u. Mootummaa sanarrattu qabsaa'aniitu isaanis haala amma jijjiirraa jiru kana waliin of jijjiiraniitu ceesisuu danda'u. Fedhii uummataa kanas bakkeen ga'uu danda'u ka jedhu ilaalcha akkasii ture. Isaanis immoo afaan isaan dubbatan afaanuma sana ture. Uummanni itti hamane hagi tokko ka amanuu dhiiselleen mee jarri kun Oromoota keessaa ba'anii walakkaan isaanii quuqama saba isaaniis numa qabanii ceesisuu ni danda'an. Seenneetu biyya keessatti ni gargaarraa nuyis qooda keenya baanaadhanii biyya deebi'an. Yeroo biyyatti deebi'amu maal godhame qabsoon sun? Qabsoon sun akka jedhame dhiifameetu namumti muummicha ministeeraa ta'ee mataa Ihaadig ta'ee filame kakaleessa tiim Lammaa keessaayyuu muummicha ministeeraa godhanii filan asuma galagalee wanni Oromiyaa jedhanis hin jiru, wanni paartii Oromoo jedhanis hin jiru. Nuti Itoophiyaa ishee durii deebisnaa, Itoophiyaa ishee beekamtu, ishee olaantuu guddaa addunyaarraa beekamtu. Mootonni kaleessa sistemii ummata nama balleessu, sabummaa balleessu, afaan cunqurfamootaa, afaan sabaaf sablammii balleessanii, aadaa sabaaf sablammii balleessanii, sistemii ka saba tokkoo qofa, aadaa saba tokkoo qofa fudhachiisaa turan, warra sana didemmoo ariyataa, ajjeesaa, mancaasaa turan, mootota ummanni Oromoof saboonni garaagaraa warri cunqurfaman balfanii maqaa isaanii dhaga'uu hin barbaanne masaraa mootummaa keessatti fidee siidaa isaanii ijaaruudhaan isaaniin faarsuudhaan waan Oromootu kaasuun hin jiru. Amma waan Itoophiyummaa malee jedhee paartii Ihaadig jedhamus diigee paartii ODP yookiin OPDO jedhus diigee akka namaatti yaanaa. Afaanis yoo ta'e afaan Amaaraa kalleessaa sun afaan biyyoolessaa tammas itti fufaa. Afaan Oromoo qofaatti wanni qabsoonuuf hin jiru ka jedhu deebi'ee haala kaleessayyuu yeroo Ihaadig yeroo TPLF olaantummaadhaan biyya sana geggeessu keessatti mirgoota Oromoon waraqaa irratti illee qabu, seera irratti illee qabu, ka seeraan illee murtaa'ee fi jiru akka hin jirreetti, akka gara haquutti, akka gara balleessuutti irratti xiyyeeffatee saganteeffatee deemaa jechuudha. Qabsoon achitti butamee jechuudha. Achitti karaarraa ka'ate jechuudha. Kanatu erga nuti manatti gallee ammaa booda hiriirri tarii hin jiraatu ta'a. Erga qabsoon kun gara dimokiraasiitti kaca'u ta'e, erga dhaabonni yeroo dheeraa waggoota 40 qabsaa'aa turan biyyatti deebi'anii haala nagaatiin biyyicha keessatti qabsaa'uu ka danda'an ta'e, yoo filmaanni seera qabeessi biyyicha keessatti deemuu ka danda'u ta'e, wanni hiriira nama baasu hin jiru. Wanni mootummaa sana nama balaaleffachiisuufis hin jiru. Danda'aniyyuu dandeettii yoo qabaatan mootummichi sirna dimokiraasii sana akka inni jabeessee ijaaree mirga uummattootaa akka isaan hiree mataa isaanii mataa isaatiin murteeffatanitti haga sanatti jabeessanii waliin hojjechuudha ka jedhu gara biyyaatti deebi'ee namni jechuudha. Dogoggorri guddaan eessatti ta'ee mootummaa isinin ceesisa jedhetu galagalee sirna nafxanyaa deebisuudhaaf galgalaa ganama saganteeffatee kitaaba barreessee seeratti baasee uummattoota immoo komaandi poostiidhaan naannoo Wallaggaa guutuu, Gujii guutuu, Boorana bakkoota biraa immoo kan hin beekamne jiddugalarree naannoo sochiin garaagaraa jiru keessatti ammayyuu komaandi poostii jala bushaa jechuudha. Komaandi poostii jala kan hin jirres seeraan kan hin beekamnes ka beekamus hundumtuu komaandi poostiin hin jira magaalaa Oromiyaa cufa keessa. Garuu akkoota Gujii akka Booranaa fi Wallagga keessatti neetwoorkii fi waan garaagaraa irraa cufanii
qabeenyaa isaanii saamuu, daa'ima ajjeesuu, ibsaa irratti kutuu, bishaan irratti kutuu akka namni waliin agarre. Akka immoo gochaa isaan suukanneessaa ajjeechaa isaan godhan kana namni nagarre. Ilubbaabor amma gar tokko Ilubbaabor ka Wallaggaan daangessu yeroo hundumaa hin rukkutamaa, daggalli hin gubamaa, bunni isaanii hin gubamaa. Waan cufti Ilubbaabor keessattis waan hamaatu ta'aa jira jechuudha. Akka zoonii sadan kanaa hin himamiin miidiyaa irratti malee bakkoota baay'ee rakkoon akkasii ni deema jechuudha. Naannoo kibba bahaa jira. Naannoo Dirree Dawaatti akkuma beektanii sirna nafxanyaa bifa dhoskaadhaan ijaaranii isaanumti fandi godhanii federaal poolisiin deeggarsiisanii uummata irratti bobbaasaa jiru jechuudha hidhachiisanii. Magaalaan Dirree Dawaa kan isheen ittiin beekamtu qabsaa'uudhaan sirna sana jijjiiruudhaan ga'ee guddaa uummanni keessatti kafale magaalaan sun. Magaalaa Bahaa Harargee guddittii keessatti irra abilee qarateetu namni ilmaan Oromoo karaa irratti waraanaa, daa'ima waraanaa, yuunivarsiitii keessa akka barbaade seenee isaanuma teeyyamaa fi waraqaa eenyummaa isaanii baasee baateetu seenaa abbaa barbaade fooqirra darbee ajjeesa jechuudha. Kun maalirraa ta'e egaa gochaan suukanneessaan kun qabsoo isicha uummanni meeqa irratti wareegame, aarsaan meeqatti kaffalame ni ceesisna warra jedhetu dhoksaadhaan, shafxummaadhaan, abshaalummaadhaan nuti Oromoo dhadhanii as ba'anii ajandaa nafxanyaa bobaa jala kaawwatanii gaafa masaraa mootummaa seenan ajandaa dhoskaan hojjetan as baasanii uummata Oromoo fixaa jiru jechuudha. Kanaaf jala dhaabbatamuu qabaa bakka cufatti. Beessa. Yaada bareedaadha. Adda Margitu yeroo hiriira kana qopheessitanii akkuma biyya keessaa agarratti mootummaan humna gurmeessitee ilmaan Oromoodhaa kutaa fi gandaan adda qoqqooduu irratti xiyyeeffattee jirti. Jimma keessatti akkuma agarratti akka waan uummanni Jimma Abiyyi Jimma waan ta'eef jecha balaaleeffatamee tokko fakkeeffachuudhaaf ijibbaata godhanii turan. Kana kee wanni nu gammachiisu uummanni Jimmaa guutuun hin baane kan bahe dabballoota isaaniitii fi deeggartoota isaaniiti. Kana tiishartii isaanii irraa arginee jirra. Garuu fedhinnaan mootummaadhaa Oromoo kutaa fi amantaan gaddaan addaan qoqqooduutiin akka hin milkoofne uummanni Oromoo maal gochuu qabatte yaadde? Akka yaada kiyyaatitti wanni kun amma miti durii qabeetiin wanni akkasitti yaalamaa ture adda nu qoqqoodaniitiin umrii isaanii bakka jiran sanitti dheerachiisuuf jechuudha pozishinii mootummaa. Kanaafi wanni godhamuu qabu gandummaaniif amantaanii fi maali adda nu baasuu isaan akkan goone dura dhaabbachuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'uudha. Maaltu tokko nu godhaa yoo bakkeen tokko miidhamee Oromoon hundu miidhaa kiyya jedhee ka'ee dhaabateeti uummata saniif mormuudha. Amma ani biyya akkanaatti Wallaggaa yoo akkas ta'ee maaliif dhaabadha jechuun osoo hin taane isaan nuti hundattuu waan xiyyeeffataniif borullee biyyaan itti dhaladhee dhufuu danda'a. Kanaafi waliin kaaneetiin warra uummata sagalee hin qabne kana warra Oromoo du'aaruuf Oromoo rakkachaa jiru kanaafi sagalee taanaa jenneeti argitee biyya jirru kanatti wanni goonee dandeenyu tokko isaanii baaneet sagalee taaneet uummata biyya mootummaa biyya kanatti illee maal akka godhaaru mootummaan Itoophiyaa maal akka hojjechaa jiru badiinni hojjechaa jiru itti himanneeti uummata keenya dura duukaa dhaabbannaa jenneeti tokko taanee osoo baaneeti gaariidha. Warri akkas yaanni illee yoo jiraattanii tokkummaa malee wanni nu baasu karaan takka illee hin jirtu ammaan tana. Beessa obbo Gammada kana irratti dattu hawaasni Oromoo qullaadhaa miti. Asumaan akka odeeffannootti isinii kennuudhaaf waldoonni hawaasaatiis hiriira qopheessaa kan jiran yoo ta'u. Ijaara instituushinii Oromoodhaa kan biyya alaa kana jiran, kan piroofeeshina jalatti ijaaraman, kan waan adda addaatti ijaaraman, kan aktiivistiin irratti ijaaraman, marti isaanii har'aan tana sochii
guddaa mass mobilization gochuudhaaf qophaa'aa jiru. Kana keessaa tokko haga warra hojjaa suukanneessaa kana internet cufe, telefoona cufe, ifaa dhaamse addunyaan akka hin agarre gochuudhaaf gocha suukanneessaa ilma namaa irratti hojjetamaa jiru kana haga addunyaa irratti heeraan isaan gaafachiisutti hin dhaabnu jechaa jirani. Kana gochuudhaaf looroota addunyaadhaa ciccimoo barbaachisaa. Namni Oromoo kan ala jiru kun mirkaneessuudhaaf milkeessuuf maal godhuu qaba jettee dhaamsii qabdu jira kanaa walitti qabatte. Tole sayyoo hedduu fayyaada yeroo faadhu dura margituu gaafatte san irratti uummanni Oromoodhaa hiriira hortakkaafu waan amma deemaa jiru mootummaan Itoophiyaadhaa kun adda faffacaasee hutaadhaan hortakkaafu amantiidhaan gargar baasuu barbaada. Akka biyyi waan warri Jimmaa qofa inni waan bakka buutti warri Jimmaattu biyyi jala deemaa takkaafu biyyi waan Jimma taateef jedhanii gartee akkas fakkeessanii wanni godhan irratti yaada kennu. Kun haaraa miti. Mootummaan irra jiru kun amata 28 dabre kana akkaataan inni itti aangorra ture sabaa fi saba walitti buusuudhaan malee uummanni jaalateetii miti. Amata 28 dabre kana keessaa inni mootummaan kun biyya san itti bulche uummanni jaalateetii miti. Kan inni biyya san itti bulche sabaa fi saba walitti buusee gaafa sabaa fi sabni wal lolu inni nagaan ta'a. Gaafa sabni tokko akka malee injifatuudhaaf ifirraa dhiibe idduu bahee akka nama arar qabutti idduu seenee irraa dhoowwa. Wanni inni itti amata dheeraa kana itti ture kanaan har'allee sanuma oofu jira. Amma maaltu dhufe? Gaafa duraa sabaa fi sablammoota walitti dira amma immoo Oromumaa fi Oromoo walitti diru jira. Fakkeenyaaf amma mataa haaraa aanaa Fantaallee hortakkaafu karaa martii fi addis katamaa kana keessa maaltu deemu jira? Ituu fi Karrayyuu walitti diraniit ituu fi Karrayyuu wal lolchiisu jira. Maaliif kana gad deebi'an? Sabaa fi sablammoonni amata 27 isaan walitti diran kana harkatti argeeti kana isaan kun harkaa dhaamsinaan kana dinnaan gad deebi'anii Oromoo kutaa fi amantii walitti diru jira. Uummanni Karrayyuutii fi uummanni ituudha seenaa keessatti illee takka akka Oromoonni biraa wal dhaanitti illee ituu fi Karrayyuun takka seenaa keessatti wal dhaaniin beekan. Sanadhaan tana Karrayyuu fi ituu eessumaa fi soddaa adeera walitti ta'anii walirraa fuudhanii walitti kennanii jiran kana walitti diree kun wal dhahaa jira. Kun hojii mootummaa Itoophiyaa kanaati jechuudha. Uummanni Oromoodhaa wanni gochuu qabu kanarratti warra siyaasaadhaan oofa jedhee obboleessaa fi obboleettii walitti diru bal'inaan osoo ija gubbaa tanan ta'in ija keessaatiin ilaalee dura dhaabbachuu danda'uutu irra jira. Abiyyi Jimmatti haa dhalatu malee haa inni bulchu jiru haa inni hin bulcha jedhee akka mootummaa sanitti filame biyya san guutuudha malee Jimmaa miti. Jimma akka waan gartee isa akka gartee Jimma waan isuma qofaa dhaabbatte fakkeessanii dabballoonni isaanii tishertii isaa baasanii tola hiranii gartee akka Oromoonni kutaa biraa jibbans Jimmaa qabanii fakkeessanii olola isaanii haleessaa san oofaa jiran. Maaliif warri biraa tolan juuf amma sabaa fi sablammoonni akka deengaddaa sanitti walitti diruu yoo barbaadan walitti waan hin diramneef jechuun Oromoo fakkeessanii walitti diruuf yaalii godhan jechuudha. Kunillee yeroo gabaabduudha malee itti milkaa'uu hin danda'an. Kanaaf uummanni Oromoodha walii galee waan kana halkanii guyyaa osoo hin jennetti dura dhaabbatee kana ifirraa difeensii godhuu qaba. Namni eenyuudha? Fakkeenyaaf amma torbaan dabree kana keessatti akkuma reefu obboleessi jedhee komaandi boosiin waraanni heddumminaan irra jiruutu kutaalee afran sanii malee komaandi boosiin Oromiyaa hunda keessa jira. Fakkeenyaaf torbaan dabree kana keessa Harargee Carcar keessatti
miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhanii jaarsa manaa hogga dhaban jaartii tumaadhaa turan. Jaarsa manaa dhabanii jaartii tumaa turan. Araddaa Elemoo Qilxuudha geessanii waraana achi qubsiisanii waraanni achi jira. Ummata nagayaan taa'u rakkinaan nutti jira humaan dibosii nuu labsaan jenneeni waraanni wanni ganda keessa qubatee ganda keessa taa'uuf maaltu jira. Ha ganda eegu hortakkaafuu ha magaalaa tana eegu akka heeratti foolisaat eega malee waraanni ganda keessaa wanni godhu hin jiru jechuudha. Osoo filmaanni kun hin gahin durattu waraana fidanii ganda keessatti qubsiisaa jiran. Wanni tokko wanni guddaan beekamuu qabu amarjansiin hogga labsamu limiti qaba. Hangatti labsamu tokko qaba. Kun ha limiti hin qabne ama tokkoo fi baatii 8 guutuu ha Wallaggaa fi Gujii Booran irratti labsame kun guyyaa kana labsamee kan beekne guyyaa kana haa han beekne. Ha ilmaan namaa guyyaa Rabbi irraa fixu jiru. Yoo amarjansiin marra lama sii kennanii yoo fagaatte 3 sii kennanii 3 kana keessatti yoo nagaa buusuu dadhabde rizaayinii godhuu qabda malee ilaa zalaalam ummata amarjansiidhaan buluu hin dandeessu. Amarjansiidhaan hanga yoomta bulcha. So amma Oromoon akka haleessatti namni mataa gad dhiitee Oromoo bulchu. Bakkuma feetee dhufee bulchuu hin danda'u. Dur Oromoo wanni lubbummaan ilma namaa kun wanni sodaattu. Tokkoffaa du'an jaalattu ni sodaatti. Lammaffaa hogga waa kenni jedhanis kennu ni hin jaalattu. Ardha Oromoon duuti ollaa isaanii taatee du'a sodaatuu dhiisan. Waa kennuun jaalatanis dirqamatti amma naannaa Gujii keessatti yoo dhama torbaan kana intervuu ijoollee OBN gootee yoo dhaggeeffattan. Nama tokko ha horii isaa meeqa qalanii horii sanillee qalanii hin dhiifne ilma hankeettu amata 10 dura waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ture jedhanii horii isaatis qalanii isas tumanii tumaa sanillee kan baane mana hidhatti guuraa jiran. Kun amarjansii Dr. Abiyyi ummata Oromoo irratti labse. Har'a silaa bakkiti amarjansii irratti labsan osoo jiru bakka amarjansiin irratti labsuun ta'an irratti amarjansiin labsamee jirti. Naannaa Amaaraa keessatti ha masgiida guyyaa tokko masgiidni 5 gubame ilaa hanga ammatti maaliif masgiidni sun gubame namni jedhee mootummaan gaafatee jiru. Mootummaan ol bahee masgiida 5tu gubame masgiidni kun ijaaramuu jedhe tokko hin jiru. Gaafa amma dura Somaaliyaa keessatti masgiida beet kiristaanni tokko gubate namni biraan jaaree Somaaluma santu jaaree masgiida beet kiristaana san. Har'a masgiida 5 ha gubate mootummaan guyyaa tokko ol bahee irraan dubbanne. Ijoolleen Oromoodhaa hamana yuunivarsiitii adda addaa keessaa guuramtu. Ijoollee Oromootu yuunivarsiitii adda addaa keessaa guuramaa jira. Maaliif guuramti jedhee mootummaan guyyaa tokko irraan dubbanne. Naannaa Amaaraa keessatti ijoollee Oromoodhaa yuunivarsiitii keessaa gabbaasanii achitti jeesan. Maaliif gurbaan kun du'e? Maaliif miciyyoon kun duute jedhee namni irraa dubbate hin jiru. Oromoon osoo kutaa waliin qonne, osoo amantii waliin qonne kana ija banatanii nuti Oromoon wanni barbaadu. Sistema jirjiiruudha malee gammadaa achii gabbuusanii sayyoo achi kaa'uudhaa miti. Yoo sistemni sun katti fufutaa'u taate sayyoon barbaaddu Oromoodha jennee nuti akka ilmaan Oromoodhaa dhumanii miti wanni gaafin Oromoodha. Kanaaf Oromoon keessaa fi alaan walii galtee nama ilmaan isaa ajjeesu. Eenyu namni ijoollee fi mana barumsatti ergatee akka ijoolleen sun malatti hin galleef namni barbaadu ni jira. Bar ijoolleen dhumaa jirtu tun tahaati qoraan gurgurtee takkaafu namaaf hojjettee bicaan kiyya kun if danda'e anallee ni dandeettee barsiifattee bara. Haishii yuunivarsiitii ergattee achitti reeffiti itti galte. Eenyutu itti galcha kan? Mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaati silaa isaan tayyii baatee har'a ol godhateeti. Abiyyi silaa osoo miciyyoon isaa takkaafu intalti isaa reeffiti itti galte Abiyyi cal je'ee taa'ee uummata kana bulchaa no. Kanaaf Oromoon kan du'aa jiru bayatee dhiyatee kaabatee kibbatee ilmaan Oromootu du'aa jira. Har'a Harargee yoo fudhanne Harargeen baha magaalaa guddittiin qabdu. Magaalaan guddittiin isaanii Adareedha. Adaree keessa ta'aniiti magaalaan guddittiin isaanii Adareedha.
saniigat hunda akka jirtu Sumaaleedhaa kennan lafa Oromooti jechuudha. Nuti hunuu ganaa wanni nu godhu jira lammata deebanii barattoota keenya fixaa jiranii kanaaf Oromoon osoo kutaa waliin qoonne osoo amantii waliin qoonne kanarratti ija banatanii ol godhatanii walii galanii mootummaa akkanaa garallee yoo dhufe dura dhaabbatuun dirqa Oromummaati jeetii yaada. Ayyee amma obbo Labuu yaada haqaraatii fi dhaamsa keetii sooluma qabatee gaaffii maayitiin si gaafadha. Uummanni alaa hiriira godhuu qabna balaaleffannaadha agarsiisuu qabna jedhee murteeffatee ka'ee jira. Kana qullaadhaa miti qabeenya qabnu, beekumsa qabnu, hariiroo qabnu, jaarmayoota qabnu, hawaasummaa qabnu mara mootummaa gamtaa biyyoota addunyaa takkaafuu United Nations, mootummaa Ameerikaa, mootummaa Kanaadaa, mootummaa Ingilizii, mootummoota biyyoota Awurooppaadhaa hunda biratti iyyannaa dhiyeeffachuudhaaf akkuma reefu jedhetti namoota yakka kana raawwachaa jiran mata mataan Abiyyi irraa illee kaasee haga heeratti dhiyeessuudhaaf jalaan dhaabbannu jedhanii murteeffatanii jiru. Amma biyya keessatti dhugaa deebinu waa lamaatu deemaa jira. Gar tokko namni Oromoodha hojjaa har'aan tana isaan sila dhoksina jaan kana dheegaa jiru. Gara biraatiin ammoo filmaata jedhameeti qophaa'aa jedhamee wanni filmaataa farmamaa jira. Filmaanni kun maaliin nu as deemaa jira jettee yaadda? Baay'ee galatoomii jaalsayyoo gaafii gaariidha. Mee odoon fi gaafii kanatti hin seenne wayin jechuu barbaada. Maal seetan mootummaan kuni gaafuma dura dhuferraa'uu waan inni gargaare takka ni jira. Isa san irraanfatuu hin qabu. Nama 28 akka biyya bulche maqaa Oromootiin. Akkamitti ufaa diinaa OBDO'n handhuraa diigamuu jechaa baane. Diigan isaanumaa diige. Kun gargaarsa keenya yoo ofitti wallaalle malee. Ihaadig walitti qabatee paartii afaanirraa paartii biyya naannawa Amaaraatii fi Oromiyaa fi kibbaa jedhanii Tigraay irraa walitti dhufanii kan biyya bulchaadhaa jiran dimokiraasiidhaan diigan isaanumaa diige. Kunuuf gargaarsa. Isa guddaa isaan diigan kana akka gargaarsatti fudhanne paartii kalee isaan fidanii haba qaalayyoo diiguu dadhabne rakkinni nu bira jira jechuu gara biraatii miti. Isa kana ofirratti beekuu qabna. Diiguun isaa laafaadha. Kan nama addaan qoodanii bulchuudhaa kana Abiyyiin uf dura labsee ture. Odoo wanni kun hin ta'in komaandii poostii duraanuu firiis godhaniituma lafa kaayan malee di'aktiivuma godhan malee akka inni sossoo'ee hin taane godhaniituma qubsiisanii bakka yuunivarsiitii bakka hunda qubsiisan. Bakka immoo rakkoodha jedhanii yaadan akka yaada uummataa fakkeessanii ol'aantummaa seeraa jedhanii dhiya Oromiyaadhaa Wallagga Gujii fi Boorana irratti ifatti. Gara kaan ammoo akkuma jaalanna dura jedhanitti dhossaadhatti dhossallee jedhamu numa labsini malee sunis komaanduma jalatti bulti. Amma gaafa ijoolleen 72 yuunivarsiitii Haramaa irraa gaggeeffamte sanii waraqaa takkitti komaandii poostiidha jedhamee komaandii poostii naannawa sanii jiru eessa dhufe. Kuni lafa ka'ee Abiyyiin gaafa duraa nu qooduuf jiraatan amantiinis nu qoodan maaliif nu qoodan kajee nu qoodan jee malee isuma ka qooduu deemu murteeffatee jira. Karoora isaa lafaa qabu sanii nutti himee jalaa wallaalle malee. Amma immoo if bahee kana boodu. Kan gaafii tan ta'etti yoon deebi'ee biyya duniyaadhaa waatti himatuu duratti nuti wal tokkoomuu qabna. Akkuma mootummaatii fi LFA aggurraa darbinetti inni kuni bara amata 2-3 fudhate inni kun immoo ji'a 2-3 nutti hin fudhatu yoo nuti lafaa kaanee kagoonu taate. Oromoon
u'uu jennee iyyanne ka biyya keessattis baa jennee sodaata akka malee gaafa nuti goone mootummaan kun gara inni itti deemu hin jiru. Kufaatii isaa gaafa Dammi kolfaa. yaa waluma dhageenyatti fakkaata. Mootummaan kun gaafa sani gaafni inni kufu dubbiin gara keenya jira. Bofni abbaatuuf maraa jeejan. Ragaa guutuu qabna. Amnesty International, Human Rights League of Africa. Hundi isaanii namni akka dhumaa jiru dubbataa jiran. Hoogganoonni hayyoonni Oromoo dubbataa jiran. Isa kana cimsannee moggaa dhaabbannee nuti hundinuu kaanee u'uu jechuudha. Gaafa nuti tokkoomne duniyaan nu dhaggeeffata. Uumanni biraan jiru. Gaafa nuti gabbaanee duniyaadhatti waan kana himne namoonni nu dhaggeeffata. Afaan tokkoon dubbatu qaba. Tokko galee achii lafa bitatee kun ammoo lafa bitatu waadaan galamee fi as teenyee nuti wal dura dhaabbannu yoo taate garuu hin akkuma kaleedhatti. Kanaafuu tokkummaa isa akkasiin itti deemamuun irra jiranatti fakkaata. Kan gara yoon deebe yaa Oromoo wanni nurra jiru beektu filmaanni as deemu kun hin jiru. Wanni komaandi poostii seera qabu jedha. Seera irratti naannoo nageenya hin jirre keessatti filmaanni gaggeeffamu jedhee. Oromiyaan guututti biyya filmaanni keessatti hin gaggeeffamne godhuudhaaf qophaa'anii jiru. Lixa Oromiyaadhaa duruu godhanii jiru. Baa Oromiyaatis sagantaa bal'aa lafa qabaniif akkasumas hin taaneef. Filmaanni gaggeeffamaa jiru hin jiru. Filmaanni hin jiru kana ofitti hubannee achi deemuu dura jira. Jaarmiyoota biyya keessa jiran kana isaan illee deebi'anii waan itti jiran kana of keessa laalanii gar tokkotti fiduu isaanirra jira. Ittuun dhiisanii gar tokkotti fiduu. Sanirra warri ala jirru kuni Oromoo baasuu qabna. Mootummaa kana kuffisuuf immoo waan ofii keessa keenyatti qabannee uf cimsuu qabna. Oromoon humna isaa cimsatu qaba. Oromoo billaarraa hiikaadha. Ulee qabatee kan inni hin qabne magaalaa godhaadha. Hafuudha qaba. Saniifuu Oromoon akka hidhatu jabaatuu qabnaa. Oromoon haa hidhatu. Oromoon irraa hiikamuun haa hafu jennee kana walitti himuudha qabna. Gaafa kana boone beessa. Yeroo gabaa keessa milkooyi. Yaada bareedaadha. Maayirratti mee obbo Dhaaba. Dhaamsa uummataaf qabduu fi yaada hagammaa dubbatame. Kan egerees mee walitti haqaarii nuu cufi. Bosayyoo galatoomi egaa waan kun wanta amma walitti nu waamte kun haala uummanni keenya yeroo ammaa keessa jiruuf deemsi biyyichaa rakkina keessa waan seeneef dayaasporaan kun maal godhuu qaba? Inni biyya keessa jiru immoo maal godhuu qaba? Furmaanni isaa immoo maali? Isa jedhudha gabaabsee dhumanii tokko uummanni haalli amma deemaa jiru kun haala ulfaataatu uummata irratti deemaa jira waan ta'eef akkuma dura dubbadde uummanni ka durii caalaa bakka jirutti of ijaaruu qaba. Of sobuu hin qabu. Bilisoomneerra wanni jedhu suni sirrii miti jecha sirrii miti. Xurreen tokko saaqamee ture. Innis gufateera. Amma wanti nuu malu bakka jirrutti of ijaaruu gochaa uummata keenya irratti deemaa jiru kana wal qabannee tokkummaan keenya waan inni hin goone hin jiru. Tokkummaan keenya waan inni jijjiire agarree jirra. Har'as waan inni jijjiiruuf deemu argaa jirra. Tasgabboonee qabsoo keenya bakka jirrutti deemsisu mootummaa kanammoo waan inni guyya guyyaatti godhu mootummoota addunyaatti saaxilu qabsoon biyya keessaa uummanni keenya itti jirus cimee akka itti deemu gochuu
nuti sagalee isaa ta'u dinagdeen tinnisu hojii dippiloomaasii ala jiru kana hojjechuu mootummoota addunyaa akkuma sila jettee beektonni hayyoonni seeraa waan gama seeraan jiru irratti cimsanii itti deemu beektonni akkuma kaleessa waan garaagaraa barreessanii mootummaa addunyaatti dhiyeessan nutis akka hawaasaatti bakka jirrutti qaama mootummaa naannoo jirrutti qaama mootummaa mootummoota wal ta'aniitti inni USA jiru akka seera biyyi sun eeyyamutti akkuma kanaan duraatti wal qindeessee gara sanaatiin itti deemu inni Kanaadaa jiru akkas inni Awustreeliyaa jirus akkas warri Yurooppii jiranis bifa sanaatiin wal ijaaranii of sobuu dhiisuudha. Bilisoomneerraa ilmaan abbaa gadaatiin nedhu inni hin hojjetu. Ilmaan abbaa gadaa duudhaa Oromoo balleessu hin jiru. Ilmaan abbaa gadaa ijoollee torba tarree gashee ajjeesu hin jiru. Obbolaan lamaan haadha abbaa dhaabee ajjeesu hin jiru. Ilmaan abbaa gadaa akkas hin godhu. Kuni gochaa hamaa gochaa sanyii duguggaatti deemaa jira. Har'a akkuma obbolaan Kosila jedhan yuunivarsiitii keessa nagaan hin jiru. Baadiyyaalee Oromiyaa keessa nagaan hin jiru. State of emergency yeroo Ihaadig yeroo uummanni Oromoo bifa ulfaataatiin qabsoo keessa ture seeraan paarlaamaatti dhiyaatee ji'a 3 murtaa'ee deemu yoommoo ji'a 3 sanarra dheerachuu qabaate ammas paarlaamaatti deebi'ee murtaa'u seerri sunis badeera seerri hin jiru seerri mootummaan ittiin bulu hin jiru biyyittiin nama tokkoon geggeeffamti namicha jalatti immoo dabtaraa warra nafxanyaatiin geggeessamti soo kanaaf harka wal qabannee qabsaa'uu wal ijaaruu waldaan hawaasaa bakka jirutti jabaachuu warri biyya jiranis of sobuu dhiisanii haaraadhaan qeerroon bifa kanaan duraa caalaatti of ijaaruu qaba. Haala deemu kana guyya guyyaatti jala deemanii isaanis biyya keessaa callisuu miti saaxiluudha barbaachisnaan jala dhaabbachuudha bifa nagaatiin isaanis dhaaboleen siyaasaa waajjira bakka garaagaraatti banachuu qofa miti inni waan tokko inni gaariidha innis bu'aa tokko bu'aa qabsichaati namni isaanii kenne hin jiru bu'aa qabsichaati garuu waan mootummaan kun godhu of sobuun qaban har'a isaanis deeggartoonni isaanii zoonilee Oromiyaa cufa keessatti hidhamaa jiru. Hidhaatti guuramaa jiru. Karaa tokko ofisa banaa, karaa tokko hidhaatti guura. Karaa tokko filmaata labsaa, nama nukkaamsaa, manni hidhaa ammayyuu akkuma kaleessaa sana Oromootaan guutee jira. Kanaaf Oromoon of hin sobiiniin jedhan bakka jirtutti qabsaa'i, bakka jirtutti jala dhaabbadhu, gochaa diinni sirratti hojjetu saaxilii, walgahii isaaniin sobamuu miti. Gaariin dhufeeraa jedha namni. Gaariin dhufeera gaarii namni siif hin kennu. Kaleessa 92ttis asiin ofiisa banaa asiin nama ajjeesu. Asiin walgahii taa'aa walgahii booda namicha isa walgahii irraa bahe sana ukkaamsanii deemu. Isuma kaleessaa godhaa jiran argineerra umurii keenya kanatti jechuudha. Obbolaan keenya meeqa dhabneerra. Asuma walgahiif waamanii mana keessatti ajjeesaa turan. Har'as footokooppii sana godhaa jira mootummaan Abiyyi. So kanaaf Oromoon of sobuu hin qabu. Akka jedhamee ija tokko lebsadhaa rafaa miti ija lamaanuu banee rafuu qaba Oromoon. Har'a isa kaleessaa caalaa hamaatti dhufaa jira. Kaleessa waraqata irratti dhiisaniiru. Har'a balleessaa jiru. Kanaaf rafuu hin qabnu sa'a 24 Oromoon qabsaa'uu qabaa haala jiru yeroo yerootti isinis qaamota hawaasaa kan akkasuma walitti fiddanii qindeessitanii haala yeroo irratti kanaan duraa caalaa dhimmi biyya keenyaa dhimma akkasitti ilaalan miti jarri hin sobuu arraba 3-4 dubbatu yeroo Oromoo bira dhaqa waan biraa dubbatu yeroo masaraa mootummaa seenaa waan biraa dubbatu uummata akkasii mootummaatu jiraa boor mootummaan kun gara tokkotti ceesisadhee of sobuu hin qabu. Namoota immoo warra qabsaa warra hidhatee bosona jiru jedhanii isaan itti duulan sababa sanaa isaan haadha Oromoo ajjeesaa jiranii sunis soba. Isaantu
gaafa nagaadhaan uummanni galuudhaaf qophaa'u shira isaaniitiin lagatti hambisan siyaasa ittiin daldaluuf uummata Oromoo irratti state of emergency kana labsuuf sagantaa waan qabaniif sana godhan shira isaaniiti sunis shira kanas baruu qabaa saaxiluu qaba sobamuu hin qabu Oromoonni biyya keessa jiru bakka jirutti immoo of ijaaree ofirraa ittisuudha roorroo ammaa booda eenyurraayyuu eeguu miti mootummaan isa tiksu hin jiru mootummaan Oromiyaa jedhamu hin jiru maqaadhaaf Muummicha ministeeraaf riippoortii godhuudhaaf maqaa qabatee taa'amenni inni Oromoorraa waa dhorkaa hin jiru. Oromiyaan mootummaa qabaachaa hin jirtu. Otuu mootummaa qabaattee zooniin 3 ibsaan irratti dhaamee uummanni biyya isaa keessatti godaanaan ta'u. Godaanee Gambeela, Beenshaagul, Kibba Sudaanitti namni hin godaanu. Biyya ofiifuu lola keessa jirtu. Yeroo duraadhaaf uummanni Oromoo yeroo Kibba Sudaanitti godaanu jechuudha. Bulchaa naannoo Gambeelaa kaleessa ajjeesan. Maaliif? Uummata Wallagga irraa baqatu hidhii isaan kaan rashanii jedhan. Lakki uummata akkamitti rashan uummata hiyyeessanatti yaa'u jedhee isa ajjeesan. Isaan ammas akkasumatti fufu. Uummatti kun mootummaa kanatu filmaata geggeessee biyyattii nagaadhaan dimokiraasiitti ceesisa jedhee Oromoon of sobuuf qaba. Isaan akkuma kaleessa hudhe qabsoo isaatiin hudhee takka achi deemsisee ka ummati filate achi kaa'u takka ammoo isaan gadhiisanii deemu malee isaan ummata Oromoo irratti qabsaa'aa jiru mootummaa isaa qabsaa'u hin qabu Oromoon dammaquu qabaa amma ga'ee ummanni baqachaa jira ummanni dhumaa jira kun zoonii Booranaa fi Gujii fi Wallagga jennee haa kaasnu malee state of emergency bakka cufa jira akka bolaan kosila kaasan magaalaa cufa keessa state of emergency jira sobadha. Kun immoo state of emergency seera dhabileen ijaarame. Biyya akka Itoophiyaa mootummaa argattee prime ministerii nagaati jedhamee badhaasni kennamuufitti biyyittiin state of emergency waggaa 2 bulaa jirti. Uummanni Oromoo of sobuu hin qabu ani dhaamsadha maayyaa ni qabu uummanni Oromoo bakka jirtutti of ijaaree of hin sobiini waldaa hawaasaa kee jajjabeessi. Amma ilmaan abbaa gadaatiin jedhamu ilmaan abbaa gadaa haadha ajjeesu maanguddoo waggaa 90 ajjeesu daa'ima waggaa 7 ajjeesu kanneen shiftaa karaa foddaa qabsoo Oromootti cabsanii seenanii qabsoo Oromoo ukkaamsanii qabatanidha kanneen uummanni Oromoo hudheerraa kaasuu qaba kanuma dhaamsi koo galatoomi sayyoo. Hayyee galatoomaadhaan marti keessanuu egaa daawwattoota keenya jecha maayyiitan darbaddaa. Osoon fi kan hin jenne duratti dhaamsi tokko kan hin dabarsuu barbaadu yoo jiraate keessummoota har'aan tanaa akka gama teeknikaatiin yeroo irraa kee qunnamuu dadhabnee kan Kitchener Ontario irraa kan akka Ahmad Usman Qawweedhaa kan Siyaatilii fi magaalota biraatis sagantaa biraa irratti qabannee akka dhiyaannu abdii guutuu qabna. Maayyii irratti jecha maayyii tokkoon darbachuu fedha. Keessummoonni keenya kuni yaaddoo isaanirraa dhagahamte hawaasa keessa jiranirraa gaaffii dhufte deebisuudhaaf hiriira kana warra qindeessu bakka bu'anii akka asitti argamanii galatoomaa jechaadhaani. Waa'ee hiriiraa kana irratti waan tokkotu yaadachiisne dabarre. Gabaabdumatti ammaan tana waraabbamaa jira. Mee obbo Gammadaa kee daqiiqaa takka hunda keessaniif waan yaadachiisuu feetan. Hayyee gaarii fayyaada jaalisayyoo ni gabaabsina. Dhugumatti amma yoo duuba deebine wanni mootummaa kanarraa haasa'u hedduudha. Yoo waan takka kabira dabruu hin dandeenye yoo jiraate fakkeenyaaf Dr. Abiy gaafa dura lafa ka'ee mootummaa san qabate wanni inni jee hundi deebitee xisa hidhaa jirti. Maali? Oromoo wanni Oromoo xiqqeesse sabboonummaa Oromootii je. Oromoo wanni xiqqeesse sabboonummaa Oromootii miti. Oromoon gaafa biyyeen irra garagaltee jirtuun osoo hin du'in lafa jalatti mataa qabatte sabboontotaatu biyyee san irraa kaasee akka Oromoodha jettee eebiyaamtu godhe. Sabboonummaadhaa miti Oromoo balleesse. Lammaffaa gaafa Minilikii fi Hayila Sillaasee hawaltii isaanii fideen irra dhaabe. Akka namni hawaltiin dhaabbattuuf nama waan gaarii ummataaf dalage nama waan gaarii biyyaaf dalage malee nama fixee miti. Gaafa hawaltii isaanii dhaabe
calii calanqooti fi harma muraan aalone dhugaadhaa miti jechuudha. Akka dhugaan taane agarsiise akkasatti. Ammoo warri inni calii calanqootti fixee fi harma muraa aalonitti fixe lafeen sun gaafa Oromoon dhuftee hawaltii san dhaabde xiqqollee itti mul'anne jechuudha. Kana nuti wanni guddaan irraa wanni dhaamsi guddaan dabarfachuu barbaade guyyaa kana gurraandhala 18 bara 2020 takkaafuu Febraawarii 18 Kanaadaa fi Ameerikaa guututti jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf Minneapolis, Minnesota, Seattle, Washington, Dallas, Portland wajjin asitti ba'u deemani. Kanaadaa irraa Ottawa, Toronto, kanin an dagadhe jaallan Edmonton kanin an dagadhe itti naa guutani. Guyyaa kana Oromoonni naannaa kana keessa jirtan hundi guyyaa kana akka asirratti nu argamtani. Obboleessa keenya du'aa jira. Obboleettii teenya du'aa jira. Obboleettii teenya tagaraa guutuudha. Ambulaansii dhabee karatti du'aa jira. Manatti du'aa jira. Kana godhu mootummaa Itoophiyaati hundi keenya ni beeyna. Guyyaa kana akka magaalaa jirrutti warri siitiziina taatanii fi siitiziina hin ta'inillee akka baatanii mootummaa kana gargaaru dura dhaabbatanii dhaamsa isaanii dabarfannu gajjabeessee isinitti dhaama. Oromoo ardhaan tana kumaandi bossiin Oromiyaan guutuun kumaandi bossii jala jirti. Nu qofaa miti. Warreen nu fakkaatan ka kumaandi bossii jala jiruu jira. Hakkee Agaawu, Qimaanti kanneen magaalaa Siyaatilitti nu wajjin ba'uudhaaf qophiidha. Isaan kunis nu wajjin ba'uuf qophii sagantaa isaanii xumuratanii jiran guyyaa amma 18 kana nu wajjin ba'uu fi akkasumatti warra naannaa keessan jiru yoo jiraatanis Agaawuu fi Qimaantiin kunis warruma akka keenyatti goddaamaa jiru. Amaarri naannaa isaanii keessatti mataa keessa gadhaa barattoota isaanii ajjeesaadhaa jiru. Tanaaf bakka jirtanitti isaanillee akka isinii wajji dhaabbatan gootanii nutis karaa keenyan akka isaan wajji dhaabbatan goone uummanni Oromoodhaa kana hunda dhaga'ee ardha Wallaggaa fi Booranaa fi Gujiidhaa miti kumaandi bossiin Oromiyaa guutuu keessa jira. Kanaaf hundi keenya guyyaa kana irratti baane sagalee teenya dhageessifachuu qabnan isiniin jaa fayyaadaa ulfaadhaa boodarratti gaafa hiriira keenya boodas walitti deebuu dandeenya. Margituun waan hafe an hambise itti dabarsituu fayyaadaa Amasayyootii fi Garbii jaallan asirratti argamtan hundi keessanuu. Ani dhaamsi kiyya kamaayii maalii warra Siyaatil jiraattanii walgeettiin kennaa kan bakkuma bara darbee walitti geennu sanii karaa 20 fi Yeslar gubbatti wal geennaa achitti wal agarru. Garri kun ammoo argitanii ani baay'ee natti dhagahame biyyatti waan laalaa jiru. Namni daa'uuf baheeti hospitaalii dhabameeti muka keessatti deessi dubartiin. Tun immoo garaa soo qabdu ajjeefamti. Mootummaatu ajjeesee jechuudha. Daa'ima xiqqoo ganna 5 miilarraa muran. Kun baay'ee nama garaa nyaataa yoo singa garaa nyaatu taate biyyuma jirtanitti bayaatii ummata keenya kanaa fi sagalee haa taanu. San malee wanni goonee dandeenyu hin jiru. Waan goonuu dandeenyu waliin haa goonu. Rabbiin nu haa gargaaru. Galatooma. Hayyee. Labu itti fuftamoo jedhuun. Lamuman jaahee dummeessu. Namoonni keenya Oromoon biyya alaa kana jirtan warri Kanadaa jirru kuni qabbanti hedduu hamtuudha. Haa ta'u malee qabbanarra dhumaatii uummata keenyatu irra hamaadha. Saniifuu hiriirri kuni waan laayyootiin lakkaa'inaadha. Hedduu barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaadha? Oromoo biyya keessattiif hamilee kenna. Mootummaa kana hamilee cabsa. Biyya hambaa keenya kanas isaan saaxila. Waan sadeen kana of keessaa qaba. Saniifuu hin tuffatina. Biyya kanatti namni tokkichi hiriira baya. Kanas hin irraanfatina. Namni tokkichi boordii fannifatee karara dhaabbatee harkumaan nama agarsiisa. Har'a Oromoon gabbaanee iyyatuudha qabna. Mootummaan kuni mootummaa maallaqa fe'atee namni tokkichi miliyoona 2 irraa bade jedhee gabbayee himatu hin saalfanne. Mootummaa akkasiiti.
tokkummaa keenya jedhanii wanni eeggarraa eeggannu hin jirru. Hiriira kanatti jabaannee haa baanu. Qabbanti waan feetellee haa taatu malee guyyaa san ba'aa jirra. Mootummaa dantaa alaa kan Kanadaadhaa Otawaa achitti baanaa, paarlamaa fuula duratti baanaa. Ambaasii Itoophiyaatis isin bira yoo jiraatanii naannawa keessanitti warri isaan bakka bu'e jiran isaan dura dhaabbadhaa isaanitti simaadha. Jarri kuni hattuu yoo hattu jetteetti himte malee hattummina isaanii dhuunfataa akka danda'utti. Saniifuu isaan durattis ni baana wayinuu godhanii odoo hin taane isaan abaaruudhaaf itti baana. Maaliif isaan kana himataa jiran biyya dimokiraasii taatee biyya kanatti himataa jiran nama isaan dhaqanitti himatan sanittis isaaniif fanjii awwaalla. Waan nuti achitti dubbanne kana ni gaafatu. Uummanni himannaa akkanaa qaba warri as jiru kuni akkamii jedhaniin. Isaan immoo bilisiginnaan lafa qabatee Oromoo nu deeggaraa jiraa jedhanii gabaasa galchan. Gabaasa isaanii duraa balleessuudhaaf jabaannee isa kana baanee jabaatu nurra jiraa inni kun ka jalqabaatti matatti qabadha. Ammarraa kaanee hanga istiraayikis barbaachifnaan gabbaanee ka gaarii dubbatuu qabna, walitti simuu qabna. Dubbii wal abaaruu odoo hin taane dogoggora godhamaa jiru kanatti himuu qabna. Nafxanyaan duratti hin deebi'u, Oromoon ammoo abdii gaarii qaba. Hegereen Oromoo ammallee of duratti bal'oodha. Sodaataniiti kan Oromoo kana godhan malee Oromoof yaadaniiti miti. Oromoon biyya isaarratti sabbaanii ta'a. Jabaadhaa warra asirratti waan kana nuu qindeessanis gara fuula duratti walitti deebinee waan takka mari'annaa, walis barsiifnaa, walis kakaafnaa. Ammoo hawaasni keenya ijaaramuu qaba. Hawaasa haa ijaaru. Hawaasni hadhaa'ee jira. Hawaasni Oromoodha. Warri deeggaree deeggaran nu caalaa jibbu Abiyyi Ahmed. Kana innis beekuu qaba. Namuu isa jibbee jira. Nutis jibbinee jirra. Mootummaa Itoophiyaa wanni jedhanuun nuun taatu. Itoophiyaa wajjin ollaa taanee gara addaa hin dhayinuuf malee ollatti wajjin jiraatu dandeenyu biyya takka keessa wajjin jiraatu. Ijaaramullee beekuu qabna. Galatooma. Galatoomi sayyooni waanuma xiqqoon jedha gara maayyiitti hiriirri kuni bakka cufatti akka saganteeffatametti namuu haa ba'u waldaan hawaasaa bakka jirutti haa ba'u gochaadha nuyi amma ka balaaleffachaa jirru akka dhuunfaatti namarraa akka namummaatti jibban qabnu akkuma hundumtuu jedhee kaleessas nuyi bara Haile Sillaasees sistemii malolee uummanni keenya bara Minilikis sistemii malolee nama lollee warratti duulee hamma danda'e ofirraa faccisee bara Haile Sillaasees sanuma ture, Dargiinis sanuma ture, bara Yaadigis sanuma, ammas sanuma. Isaanis footokooppii masanaan dhufanii kanaaf uummanni jala dhaabbachaa jira. Amma bakka jirrutti namuu jala dhaabbatu. Fakkeenyaaf gara Albertaa fa'aa kana magaalota garaagaraas asuu dabalatee haalli qilleensaa hamaan garaagaraa yoo jiraatillee namni guyyaa san galma qabatee bakka galmaattillee miidiyaaf banaa godhee gochaa mootummaa sana balaaleffachuu qaba. Bifa wal fakkaatu guutummaa addunyaa keessatti bakka ba'uu danda'ametti bakka immoo qilleensaa fi haala adda addaa irraa ba'uu dadhabametti galma keessattuu taanaan walitti dhufee uummanni gochaa mootummaa sanaa addunyaaf saaxiluu qaba. Ankanan dhaamaa harka walaa qabannu bakka cufatti gaafa 7 taanee 5 taanee ba'aa turres jira. Achii booda ka dhibbootaan lakkaa'amaa hiriirri kun dhufe biyya kana keessa turreerra argineerra namni kaayyoo isaaf dhaabbatee numa mo'ata. Hireen uummata Oromoo akkuma jedhame bal'aadha. Nuti kan dhaamaa jirru isaanii fi uummanni Oromoo ofitti hin dhiisu. Kaas jirus ka biyya jirus kana haa beekanii yoo sirratan haa sirratanii yoo hin sirranne immoo harka isaanii micciiree hudhee uummanni Oromoo mirga isaa hin argata. Akka kana duraas hin sobamuu jechuudha. Kanuman dhaamaa bakka jirrutti wal qubaa qabaannu namuu haa ijaaramu taafuuf ijaarsa isaa kan ijaaramee jiru isaa jabaatu ka bakka bakkatti jabaannes walitti qindeeffannee qabsoo kana fuula duraa adeemsisnu ummati keenya roorrootti jira of dagachuu hin qabnu jabaadhaa isaanis yoo sirratan haa sirratan yoo hin sirranne akka boor achii deeman haa baran sanatti dhaammanna ulfaadhaa. Hayyee galatoomaa marti keessanuu. Galatoomi sayyoo hiree kana uummata kana Ayye galatoomi sayyoo siif garbilee hedduu fayyadaa ulfaadhaa galatoomaa walitti deebina. Garbii cuti. Qaamota hawaasaa hedduu jira isaan kana affeertanii bakka garaagaraa irraa dhimmoota kana kanarratti yeroo yerootti akka sobsiistan abdii qabnaa sana isinitti dhaammannaa galatooma. Galatooma. Garbii daamsi.